Garandi gara Basinara wanadara Amasilo gara Amasilo gara Amasilo 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 Namu agape uti lagadagani Ko ibe garapi dawan ini Namu agape uti lagadagani Ko ibe garapi dawan ini Amasilo 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 Anama Kengkabura Pinati Umini Jalala Kengkabana Rafagatini Korna kete sama berarti nak kelalam si fantas. No. Nama berarti nak kena filalam fadikon. Marif. Dokter adunya nama kajilan miti. Hala beratot tinggal garus nama bekum miti. Karena phone si gargarun danda. Jero berbaca sate temu lima cudan. Ani berata gargar sana ma berbaru miti. Gargar sana ma ini sih kamu berbaru. Mana ala di rumah? Awal dua saat. Mal, malam. Enggak mana? Itu kok gama dia. Terus kok mana foto tu ni ketemu bayi ini sudah saja. Sinti kan kormata no fulgret no fullamatani wa undon faccio dendenya kan nanja itu. Nanti Julie, mungkin dia lajaran. Kormata no fulgret itu. Itu. Mencakainya ratu ngerti suka. Itu filmnya berantem. Terskepar. Simulfin. Orfi. Itu. Karena dukung. Melihat. Filmnya berantem. Itu Andrin, foto lagi. Boy, terskepar ya kasih tu. Baik. Mati pun mana saya. So sini ejeno ilmati sana terkadang dia tinggi kuf. Anak kemati tak karya temuan tinggi apa. Umum jalan ni ilmu kau. Sinawasan kau. So terskepar baru. Terskepar. Amal garam dia tak sedih masih gesu. Sif terskepar kesentai ni. Mana tahu asal nak susah buat kita. Gesu baru baru.
Sagalee maal dhagaa? Gurmu? Eessa dhaqe mucaan? Warri mana? Eenyu jettan? Warri mana? Kamarmi jirtu nagaadha. Jirta. Ayyaa kamarmi kophaatti singatee teera. Kophaatti rabbi gati nan ganne malee sin qooda keessa nagattanii yuga. Gani immoo yoon illee kun mana qabeessin eege. Erga abbaan kee dabre takkaa dhuftee yoom na gaafatte. Jajaa baram. Jaja keechatti haadha ganaa dhufte aggaaxaamii gahaa kadha yarii ta'ee waan gara natti illee si buusan beeku malee. Yeroo hojii tunatti toliin ifan malee armii si gatu barbaadetti miti. Ishii fakkas jettee gaa walitti araaramne gaa itti fakkas jettee ilma koo. Tole armeeti. Mee ol seeni gaa? Tole. Tole. As qabnaan qabamee qabamee. Sida har'a ijaan dhuftare? Har'a akkuma tasaafi. Yookiin waa'ee fayyii waa'ee dhumeessaas ta'uu danda'a. Hir'inaa jechuun naaf hin galle maal jechuudha? Waan ani beeku qaba jettee yaaddu yoo jiraate. Gamme waan ani beekuun dhuma ati beeku. Wanta ani beekee ati hin beekne tokko illee hin jiru. Tole maal garuu wanti si yaaddeessu jira? Sunatti yaame miti? Situ waame hin sobi? Ijoollee rakkoo keenya hiikkachuu kan qabnu bara. Isinii kaa gaa'an hin deemu. Jiina dhisteen kan hin taa'e malee. Dammee adeemnu ka'e. Dammatti na dhistee deemuufi? Seegaan jira amdan. Ka'e hin deemna? Ka'e adeemnu dammee. Jiine haadha keenya bara. Ahaa akkas taanaan bagan bareeffadhis. Situ waame jechuudha kan. Ani waamne kun tasa ta'e. Gaariidha baay'ee. Faati ishee argin koo bilisa garuu jiine. Hin sobiin. Silumayyuu gaafati waa'ee abbaa koo na gaafachuutti kaate si shakkaan ture kun karooruma keeti. Wal mari'attaniitu jechuudha. Ana caalaa abbaa kee akka jaallattu nan beeku. Tole ishee maqaa abbaa keetiin si qabeera taa'eetiin na ta'uus. Waa'ee abbaa koo natti waame. Si galee abbaan koo nama akka kee kabaja ishee iddoo barbaadetti galchu namni maqaan isaa waamamu. Abbaan koo nama kabaja qaba. Abbaa koo jettee? Abbaan kee bara isa kana roobsee dhaga'uu hin danda'u. Lammata akkuma abbaa koo
harmee kaa nagaa ta'e nan deema. Deema sireen bubbustu. Harmee nagaa guyyaa tokko bulchuun baay'ee hojii irratti dhiibbaan jalaa fide jechuun. Harmee galgala wayisitti ma jedhitan sodaadhee bule. Maal kan sodaatte maali? Fuudhuun barbaada harmee. Fuudhuun barbaada? Harmee. Akkamii fuudhuu barbaada abbaan kee du'a ma jajaami? Harmee fuudhuun qaba jechuu kophaa kee jiraataatis na wajjin jiraachuu dandeessa gaafa san sin gargaara. Abbaan kee fuudhee jajaabe? Jajaatu fuudhaa? Harmee fuudhuun qaba atis kophaa keessatti jiraachuu. Waan hin jedhan isaan ollaan maal hin jedhan? Akkamitti fuudha barbaadda reet? Jechuun harmee atis kophaa jiraatta gaafa san waliin jiraachuu dandeenya jedhitan kana yaadin malee sanii miti harmee akkasii miti. Abbaan kee jaalallee baay'ee qabaabe. Abbaan kee nama baay'ee qaba. Isaan hawsi dhaga'anuyyuu eecha si dhaqanam. Eecha si dhaqsaniyyuu. Atamma akkamitti jaajaa keessatti na fuudhette? Harmee barsiif hin galle jechuun na barbaachisa harmee. Ani kana keessaan qabu kana fuudha baate. Ana wajjin maal mari'attee hojjetattu hin qabu. Harmee miti harmeen akkasuma man jedheen. Abbaa kee. Si mari'achuufan dhufe harmee barani kanuma si mari'achuu. Ani naal mari'attullee ani keessaan qabu qa. Warri ishiitis waan na dhiphiseef kana si mari'achuun dhufe harmee siin ala nama biraan hin qabaane harmee. Abbaan kee dheeru jajaan guutuu akkamitti fuudhu heddeeti? Akkamitti fuudhu hedde? Abbaan kee jajaan guunne be? Harmee akkasii. Ollaan illee maal nu jedhe? Jaalalleen abbaa keetti illee maal nu jedhe? An akkas jechuun. Anillee immoo jaalalleen hin qabaabar. Obboleewwan teetu maal siin jette? Maal jedhe ollaan? Tole dhiifama harmee. Dhiifama maal silaa barbaada qabdaati? Oduu onuu jedhaatanneef tu bar. Hamma amata tokko maal eegdee manatti ni mee? Har'a moo abbaan kee fatee jaajaa keessatti niiti fuudhetta. Dhiifama tole harmee. Ani keechaa hin qabu dhiifama dhiisiti. Harmee. Dhiifama. Ammaatti dhuguma eebbifamte dallaa kana boof qophaa'a jirta. Natti fakkaata ji'a muraasa booda ni eebbifamu. Isaan booda hojjedheef danda'uudha. Wanna daandiin dhaabame natti fakkaata. Kana situ jedheeka. Maal jechuudha doktar? Jechuun nuti barsiisonni hin jenne jechuudha. Naaf hin galle. Nuti eebba barattootaa fageenya yerootiin sun ta'in dandeettii isaaniitiin madaalla. Kanaaf barataan kamiyyuu hanga qormaata sadhumaa fudhatee qabxii isarraa eegamu amma galmeessisutti guyyaa akkasii eebbifama inni tilmaamuu hin danda'u. Ifama naaf godhe doktar dhimma dhuunfaa keenyaa hojii kee waliin walitti fiddu jedhee yaadee hin beeku. Inni mirga keeti garuu hojiin kee eenyummaa keerraa akka maddu dagachuu hin qabdu. Ifa naaf hin taane maal jechuu barbaaddeetu? Ani taanaan waan ani eebbifamu natti hin fakkaatu. Abdii kuteera.
Isin garuu eebbifamuuf yeroo xiqqootti si nafeema. Sirriidha yeroo muraasa nu hafe. Kanaaf jaalalatti isheef qabdu ibsuufiitu suphee eegala. At least amma akka jaallattuun illee itti himtee mooraa kanaa ba'uudha akkasuma jirti. Inni yaadni kee sirriidha. Hiriyaanchis dansee bilbiliitiitii fiilmii akka jedhaan jettee turte garuu baruu danda'a. Akkas taanaan immoo baay'ee gaariidha. Waa jirti jechuudha. Amma bilbiluufi qabdi. Dafii bilbiliif hin sodaatin. Hila. Akkasii boku. Iftu. Mee yaadatta? Anaaf ulfinaa mana keessa gareeffanii yommuu jiraannu hanga sadarkaa barnoota lammaffaa keenya xumurutti dallaa keessan gadhiisnee amma baanutti yeroo hundumaa ulfinaadhaan waa tokko jechaa hin ture. Yoomiyyuu taanaan iftuun jaalallee koo malee jaalallee kee ta'uu hin dandeessu jechaa hin ture. Innis natti kolfaa ture. Dooktar, dhimma kana yoom dagatta? Seenaa darbeen amma naaf ulfinaan daandii eegallee jirra. Ji'a muraasa booda jaarsa ergine cidha qopheessuuf qophaa'aa jirra. Abjuu beekaa? Abjuun milkoofte. Kun kan dhugaa ta'uu danda'u reeffa koorratti anaan ajjeestan yeroos dhugaa ta'uu danda'a. Dooktar, maraachaa jirta jechuudha sammuun kee nagaa miti. Ibi garaa koo battee jaalala koof deebii laattee dhiisee eegaa ture. Amma har'aatti garuu wanta uumame wanti haaraan tokko yeroo jiru. Ani bar amma jaalallee riyaa keetiiti. Ulfinaan maaliin na caala? Bifaan. Beekumsaan. Goota sana guutu osoo manni keessa naa mijan akka mana keessa jiraachaa ture. Guyyaa tokko
Akkami buku? Baru sitti mijata. Boru? Alif. Filmi si affeeruu barbaadeetan. Filmi? Laki. Laki. Main ni luwe. Tole garuu dhiifamu. Marsin jadi. Luwe. Luwe ko. Kayo indoti. Cara berayar. Ibi gara gurdi billah. Charli ko sif qosa. Ala tatfata. Ali siftu. Sadugar baju. Chala duga sifika. Yaro marakan ko kata tu. Yum yusa kan ko kata tu. Diraamaa.